fuuni akkam jirtu kuni qubee tutorialidha. Video kana keessatti barnoota chemistry kutaa 9ffaa unit 3 ilaalla. Structure of an atom. Kuni video jalqabaati. Part 1 Fundamental laws of chemical reactions. Seerota walnyaatisa keemikaalaa sadiin ilaalla. Law of conservation of mass, law of definite proportion fi law of multiple proportion. Seerota sadiin kana eegalaallee booda xumura video kanaati irratti gaafilee qormaata biyyoolessaa irratti dhufan kan mata duree kanaa wal qabatan kan hojjennu ta'a jechuudha. So chemical reactions follow fixed and predictable rules called law of chemical reactions. Walnyaatisi keemikaalaa kamuu seerota kanniin hordofeeti jechuudha kan inni gaggeeffamu. Akkaataa seerota sadiin kanniiniitiin kan inni gaggeeffamu. These laws describe how substances combine and react with one another. Seeronni kun maal ibsu? Substances wantoonni walitti dhufanii chemical reaction walnyaatisa keemikaalaa gaggeessan akkamitti akka isaan combine godhan jechuudha, akka isaan itti chemical reaction gaggeessan ibsu jechuudha. The three fundamental laws of chemical reactions are seeronni kun sadiin kan fa'a: law of conservation of mass, law of definite proportions, and law of multiple proportion. Sadiin isaaniitu takka takkaan laalla. Ka jalqabaa law of conservation of mass. Law of conservation of mass. So, the law of conservation of mass is also called law of indestructibility of matter jedhama maqaan isaa kan biraa. So, conservation jechuun hiikaan isaa maal jechuudha? Waan tokko tursiisuu jechuudha. Akka inni hin jijjiiramne taasisuudha. Miti? So, law of conservation of mass. So conservation of mass jechuun ulfaatinni maaliin ta'u jechuudha? Hin jijjiiramuu jechuudha. Chemical reaction keessatti ulfaatinni maal ta'a? Maasiin conserved ta'a jedha seerri kun. Fakkeenyaaf fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf nitrogen fi hydrogen, hydrogen gaasii fi nitrogen gaasiin walitti dhufanii ammooniyaa nuu kennu. Ammooniyaa nuu kennu. So ulfaatinni nitrogen fi hydrogen kan reactantiiwwanii kan productii uumamuutiin wal qixa ta'aadha seerri kun kan jedhu. Fakkeenyaaf as biratti fakkeenyaaf jechuudha. Nitrogen giraama 1 fi hydrogen giraama 2 osoo fayyadamne ammooniyaa giraama meeqa arganna jechuudha? Ammooniyaa giraama 3 arganna. So kun asittis giraama 3 asittis giraama 3 ta'a jechuudha. So this is the law of conservation of mass. Ulfaatinni conserve ta'a, hin jijjiiramuudha. Sababni inni hin jijjiiramneef maaliifidha as biratti? Sababni ulfaatinni conserve ta'uuf maaliif? Maateriin chemical reaction keessatti maal hin ta'u? Destroy hin ta'u. Hin barbaadaa'u yookaan immoo hin badu jechuudha. Akkasuma maateriin haarawaa uumamu hin jiraatu. Sababa saniif maasiin conserved ka ta'uuf. Alright? So maqaan inni lammaffaan kun san nu ibsa jechuudha. Law of indestructibility. Destroy ta'uu yookaan distract ta'uu jechuun wanti tokko yoo maal ta'u jechuudha, yoo barbaadaa'u yoo irraa badu jechuudha. Indestructibility jechuun maal ibsa? Faallaa saniiti jechuudha. So maateriin chemical reaction keessatti maal hin ta'u jedha jechuudha. Destroy hin ta'u. Sababa saniif maasiin wanti inni conserve ta'uuf. So seerri kun maal jedha? It states that matter is neither created nor destroyed during chemical reaction. Yoo walnyaatisi keemikaalaa gaggeeffamu maateriin yookaan matter jechuun wantoota jechuudha. Waan bakkaa fi ulfaatina qabu kamuu maaterii jenna. Matter is neither created. Maateriin haarofti uumamu hin jiraatu. So chemical reaction reef fudhanne san keessatti nitrogen fi hydrogenitu walitti dhufee ammooniyaa nuu kenna. Alright? Ammooniyaa nuu kenna. So nitrogen asittis nitrogen asittis nitrogen jechuudha. Wanti elementiin haarawaa uumamu hin jiraatu. Alright? So matter is neither created nor destroyed. Maateriin jiru sunis maal hin ta'u? Destroy hin ta'u, hin barbaadaa'u jechuudha. Sababa saniif maasiin conserve ka ta'uuf. In a closed system, systemii closed ta'e keessatti, where no matter enters or leaves, systemii closed ta'e jechuun reactantiin ittiin dabalamu irraallee kan hin hir'ifamne jechuudha. So for example, this is closed system idha jennu. Kuni cufaadha, as keessa chemical reaction gaggeeffama. So ammooniyaan haala kanaan yoo uumame kuni closed system jechuudha. So as keessa escape godhu hin jiru, alarraallee ittiin dabalamu jechuudha. Alright? That is closed system jechuun akkas. The total amount of matter remains constant.
So ulfaatinni maatarii as keessa jiru sun maal ta'a jechuudha? Constant ta'a. That is total mass of system is conserved during chemical reaction. Chemical reaction keessatti ulfaatinni maal hin ta'u? Hin jijjiiramu jechuudha. Ulfaatinni olii galaa hin jijjiiramu. Sababni isaa maatariin destroy waan hin taaneef jechuudha chemical reaction keessatti. During any ordinary chemical reaction, the total mass of reactant equals the total mass of product. Ulfaatina productii fi ulfaatina reactantii wal qixa ta'a jechuudha chemical reaction keessatti. So reactantii lama yoo qabaanne reactant 1 plus reactant 2 akkasuma productii lama uumame reactantii 1 sanirraa ulfaatina reactantii wanii yoo safarree kan productii illee yoo safarru ta'e waluma qixa ta'a jechuudha ulfaatinni isaanii. So this is the law of conservation of mass. Ulfaatinni maaliin ta'u jedha seerri kun. Ulfaatinni hin jijjiiramu conserved ta'a jedha. Seerri itti aanu seerri lamaffaan law of definite proportion. Law of definite proportion. Seerri kuni qabiyyee compoundiiwwanii jechuudha. Qabiyyeen compoundiiwwanii wal fakkaataadha. Ka compoundii tokko jechuudha. Qabiyyeen compoundii tokko dhaabbataadha jedhee jechuudha kan ibsu. Fakkeenya isin haa fudhadhu. Bishaan lake water, bishaan haraatii fi bishaan lagaa haa jennu fakkeenya bishaan ka'uroo haa jennu. Yookaan biirii ka jedhamu jira bishaan lafa jalaa bahu. So tokko lagaa fudhan tokko haroorraa fudhanne tokko immoo yookaan lagarraa illee haa fudhannu rakkoon qabu. From river water. Bishaan lagarraa fudhanne H2O kan bishaan haroorraa fudhanne H2O hararraa jechuudha. Kan lagarraa fudhanne illee H2O. So soorsii garaagaraatirraa fudhanne jechuudha bishaan kana lamaan. Reeshoo elementoota achi keessa jiranii yoo fudhanne reeshoo ulfaatina isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti jechuudha hydrogeniin mass numberiin isaa takka. So H2O keessatti hydrogenii lama waan qabnuuf ulfaatinni isaa lama ta'a jechuudha. Alright. Oksijiniin immoo mass numberiin isaa 16. Kan yoo salphifnu reeshoon kun meeqa ta'a? 1 to 8 dha jechuudha. 1 to 8. Reeshoo kana arganna. So reeshoon kun reeshoon hydrogen to oxygenii kun bishaan lagaa keessattis bishaan haraa keessattis bishaan lagaa keessattis wal fakkaatama jechuudha. Walii galee reeshoon elementoota compoundii san uumanii dhaabbataadha. Hin jijjiiramu jechuudha. Alright, source irratti hin hundaa'u. Akkasuma fakkeenyaaf bishaan liitira 5 fi fakkeenyaaf bishaan liitira 1 haa fudhannu. 1 liitira. Bishaan lamaan kana keessatti reeshoo hydrogen to oxygen yoo ilaalle ka liitira 5 kana keessattis 1 to 8 dha. Ka liitira 1 kana keessattis 1 to 8 ta'a jechuudha. So law of definite proportion kanaaf maal nu ibsa jechuudha. Reeshoon elementoota compoundii tokko uumanii dhaabbataadha jechuudha. Bishaan sun onnoon sun compoundiin sun hammi isaa guddaas ta'u xiqqaas ta'u bakki irraa fudhanne garaagara illee ta'u jechuudha. Soursiin isaas garaagara ta'u compositioniin isaa maalidha? Dhaabbataa ta'a jedheetiin jechuudha kan ibsu. So the law of definite proportion is also called law of constant composition. Qabiyyee constant kan qabiyyee dhaabbataa ta'e jechuudha. Alright. It is stated that kun maqaa isaa kan biraati jechuudha. Law of constant composition illee ni jedhama. It is stated that every chemical compound always contains the same elements combined in a fixed and constant ratio by mass. So compoundiin tokko yeroo hunda hammi elementoota inni of keessaa qabu maasii isaaniiti jechuudha. Ratio maasii isaanii yoo fudhanne fixed and constant dhaabbata jechuudha hin jijjiiramu. Regardless of the amount of compound. Kana maal irratti hundaa'u jechuudha. Regardless of the amount of compound. Hamma compound isaanii irratti hundaa'u. Compoundichi hammi isaa xiqqaa ta'uu danda'a, guddaa ta'uu danda'a. Or its source. Madda irratti isin hundaa'u jechuudha. Bakka compoundii irraa dhufe irratti isin hundaa'u. Dhaabbataadha jechuudha compositioniin isaa. A pure compound has a definite proportion, that is the mass ratio of its elements never changes. Mass ratio elementoota isaa hin jijjiiramudha. Bakka kamirraa yoo fudhanne. Fakkeenyaaf amma carbon dioxide yoo fudhanne
Reeshoon carbon to oxygenii meeqa ta'a? 3:8 dha. Kanaaf carbon dioxidein bakka kamiyyuu hafinne hammi isaa xiqqaas guddaas yoo ta'e reeshoon kaarbanii gara oksijiinii 3:8 ta'a jechuudha. Dhaabbataadha kun. Bishaaniifis akkasuma kareef laallisan 1.128 dha. So no matter whether the water is small or large. So as biratti reeshoon kun hammi bishaanii guddaas ta'u xiqqaas ta'u or the mass ratio of the hydrogen to oxygen always remains. So mass ratio hydrogen to oxygen kanuma ta'e 1:8 ta'a. This law shows that the composition of a compound does not depend on its quantity or source. So composition yookaan qabiyyeen compoundii tokko elementoonni inni irraa ijaaramu jechuudha. Reeshoon ulfaatina isaanii maal irratti hundaa'u? Quantity irratti, hamma irratti hundaa'u akkasuma source irrattis hin hundaa'u kan jedhu nutti mul'isa. Kuni maalidha? Law of definite proportion or law of constant composition kan jennuunidha. Inni sadaffaan law of multiple proportion idha. Law of multiple proportion. So law of multiple proportion maalidha? Salphumatti yoo ibsuu barbaachise seera kana fakkeenyaaf compoundiiwwan yoo ilaaltan fakkeenyaaf carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, dinitrogen oxide yoo ilaaltan ammas biratti subscriptiiwwan isaanii kun maalidha? Whole numberidha. Lakkoofsa 1, 2, 3, 4, 5 lakkoofsa akkana kanneen jechuudha. Alright? Carbon dioxide, carbon monoxide lakkoofsa whole numberidha. Osoo akkana goonee yoo ta'a fakkeenyaaf carbon 1.5, oxygen 2.5 osoo akkana gooneen ta'a hin ta'u jechuudha. Integerii ta'uu hin danda'u. Yoo combine godhan elementoonni compoundii tokko uumuudhaaf yoo walitti dhufan small whole number ratio dhaan jechuudha kan isaan combine godhan. Alright? San ibsa salphumatti seerri kun waan amma isin jedhe kana kan ibsu jechuudha. Akkamii akka ta'e ilaalla guutuu isaa itti seenne kan laallu ta'a. So the law of multiple proportions states that when two elements combine to form more than one compound, elementiin lama walitti dhufanii compoundii tokko ol gosa compoundii tokko ol yoo uuman jechuu fakkeenyaaf carbon fi oxygen carbon dioxide uumuu ni danda'u, carbon monoxide uumuu ni danda'u. Akkasuma nitrogen fi oxygen walitti dhufanii nitrogen oxide, dinitrogen oxide elementoota hedduu uumuu danda'u jechuudha. So when two elements combine to form more than one type of compound, the mass of one element that combines with a fixed mass of the other element. Elementi lama jira mere. Elementi lamaan keessaa tokko maal goona? Maasii isaa fixed goona. Keessa tokko fixed yoo goone maasii isa lammaffaa yoo walii hirru maal arganna jedha? In a ratio of small whole numbers. Ratio nu argannu small whole number idha lakkoofsota tokko lama jennu kanneen argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma carbon dioxide, carbon monoxide fi carbon dioxide keessatti carbon fi oxygen keessaa tokko maasii isaa fixed goona. Fakkeenyaaf carbon fixed goone ulfaatina yookaan maasii oxygen compoundii lamaan keessa jira yoo walii hirru whole number idha jechuudha argannu. Lakkoofsa 2, 3, 4 lakkoofsa akkasii argannaa jedha seerri kun. Fakkeenyaan haa laallu. Let's see. So seera kana mul'isuudhaaf carbon dioxide fi carbon monoxide haa fudhannu. Carbon dioxide and carbon monoxide. So ratio carbon gara oxygen fudhannu. So as keessatti carboniin mass numberiin isaa 12, 12 ka oxygen immoo 16. Oxygen lamas bira waan qabnu 32 ta'a jechuudha. 12 to 32 dha. Ka carbon monoxide bira yoo dhufnu kan mass numberiin kan carbon 12 ka oxygen 16 ta'a jechuudha. So as biratti maal haa goonu? Ulfaatina ka oxygen maasii oxygen fixed haa goonu bakka lamaanitti jechuudha. Carbon dioxide keessattis carbon monoxide fi carbon dioxide keessattis maasii oxygen fixed haa goonu tokko haa taasifnu. So akkam goona? As biratti kuni ka oxygeniti mire carbon to oxygen. So ka oxygen kana takka goona as biratti 32
Kana 32 hirre tokko nuu kenna. Kanallee 32 hirra. Ka carbon monoxide irrattis tana 16 hirra. Tokko akka taatuuf jechuutunis. Elementoota lamaan keessaa tokko maasii isaa fixed godhaa jirra. So kanallee 16 hiruu qabna. So as biratti 12 hiruu 32 meeqa ta'a? 12 hiruu 32 kuni afuriin 3 ta'a. 3 over kuni immoo meeqa ta'a jechuudha? It is 8. 3 irra 8 ratio meeqa ta'a jechuudha? Ratio tokkooti. Kuni oxygenidha. Ratio oxygeniiti. Akkasumas biratti illee 12 hiruu 6 12 3 fi 4 ta'a. I mean afuriin jechuudha. 12 afuriin 3 ta'a. 16 afuriin 4 ta'a. Ratio kuni 16 hiruu 16 tokko ta'a. So akkuma seerri sun jedhu maasii oksijiinii maal goonee jira? Fixed goonee jira. Compoundii lamaanuu keessatti wal fakkaataadha. Kanaaf amma maal goone jechuudha? Mass ratio kan oksijiinii carbon monoxide fi carbon dioxide keessa jiru san walii hirree lakkoofsa whole number nuu kennuu qaba. So lamaan keessaa kamtu caala? 3 irra 8 fi 3 irra 4 keessaa 3 over 4 tu caala jechuudha. So 3 irra 4ffaa hiruu 3/8ffaa jennaan. So ratio isaa fudhataa jirra jechuudha. So kana jechuun 3 irra 4ffaa baay'isuu 8 irra 3 jechuudha. 3 hin baddi 8 irra 4 ta'a. Ka gubbaa kun 4 meeqa ta'a? 4 2 kuni 4 takka ta'a jechuudha. So ratioodhaan yoo ibsamu 2 to 1 dha jechuudha. Ratioon oksijiinii ratioon kaarbanii kan carbon monoxide keessa jiruu fi kan carbon dioxide keessa jiru waliif yoo hirru ratioon isaa lakkoofsa kanneen lamaan arganne jechuudha. Lakkoofsi lachuu maalidha? Whole numberidha. Small whole numberidha. So kana ibsa jechuudha. Seerri law of multiple proportioning kana nu ibsa. So kana amma yoo barbaachisaa ta'e akkuma as biratti oksijiinii fixed goone maasii kaarbanii illee osoo fixed goone ilaalle wantuma wal fakkaataa arganna. Resultii wal fakkaataa jechuudha arganna. So fakkeenyaaf mee akkasitti isaa hojjennu. Carbon dioxide, carbon monoxide. So 60 to 32 16 to 16 I mean ifama 12 as biratti illee 12 to 60. So kaarbanii fixed agoonu bakka lachuutu tokko tokko agoonu. Kan irra 12 as birattis takka taasisuuf 12 irra 12 agoonu. So maal taate as biratti 1 to 8 irra meeqaati? 3 ta'a. As biratti illee 1 ratio 16 irra 12 jechuun 4 irra 3 jechuudha. So wantuma wal fakkaataa arganna jechuudha. Kanaaf amma as bira maal goona? Isa kana 8 irra 3 4 irra 3 tii hirra. Ratio isaanii fudhannaa jechuudha. So 8 over 3 divided by 4 over 3. Kana jechuun 8 irra 3 baay'isuu 3 irra 4ti. So 3 hin baddi 8 irra 4 jechuun 2 ratio 1 jechuudha. So wantuma wal fakkaataa small whole number ratio dha ka argannu xumura irratti. So ka nitrojiinii ka compoundiiwwan nitrojiinii as biratti hojjetamee jira. Irra deebitanii ilaaluu ni dandeettu isa kana. So fakkeenya illee nuu fudhatee jira jechuudha. So fakkeenyaaf amma kuni lakkoofsonni ammas biratti dhahaman kunniin eksperimentiidhaan kan murtaa'anidha. Alright. Carbon dioxide fi carbon monoxide fi carbon dioxide dha ammas biratti. Ka kaarbanii ulfaatiin isaa 1 gram ta'e fixed taasifamee jechuudha. 1 gram of carboniin oksijiinii 1.3 gram wajjin ol nyaata. Kun eksperimentiidhaan qorannoodhaan lakkoofsa murtaa'udha jechuudha laaboraatoorii keessatti. Kaarboniin giraamii tokko carbon dioxide keessatti oksijiinii 2.6 giraamii wajjin wal nyaatisa geggeessa. Oksijiiniiwwan kana lamaan ulfaatiin isaanii lamaan walii yoo hirru meeqa arganna jechuudha? Whole numberidha ka argannu. Whole number ratioodha.
lama tuqaa jaha jaha hiruu tokko tuqaa sadii sadii meeqa nu kenna? Lama. Hool nambarii argannaa jechuudha. Naayitiroojiinii fi oksijiiniileen akkasuma. Haaluma kanaan jechuudha kan hojjetamu. Ammas biratti maasii oksijiinii fiiksed yoo goone hammi naayitiroojiinii isaan hojii ol nyaatu kanneen jechuudha. So ulfaatina naayitiroojiinii kanneen walii yoo hir'u maal arganna? Hool nambariidha jechuudha. Small whole number ratio. Alright. So kana fakkaata waa'een law of multiple proportionii asirratti xumurra. Itti aansinee gaafilee intiraansii mata duree kanaan wal qabatanii dhufan ilaalla. So gaafiin jalqabaa kun intiraansii bara 2017 irratti kabeedha. Maal jedha? Which law governs that the fact that the ratio of amount of hydrogen to oxygen by weight will be the same in a drop of water and in a lake of water. Ratioon hydrogenii fi oksijiinii bishaan in a drop of water. Drop of water jechuun xabii bishaanii takka jechuudha. Xabii bishaanii takka keessatti ratioon isaan qabanii fi ratioon isaan bishaan haraa keessa qaban hydrogenii fi oksijiiniin dhaabbataadha, wal fakkaataadha seerri jedhu seera kamiiniin on jedha. Seera kam ta'a? Law of definite proportion or law of definite composition jechuudha. Isa ta'a. D is the correct answer. Deebiin sirriin isa ta'a jechuudha. Law of definite proportion ilaallee jirra. Duuba deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Gaafii lammaffaan gaafiin intiraansii bara 2015ti. Gaafiin kun maal jedha? Carbon forms two stable compounds with oxygen. Carboniin oksijiinii wajji compoundii garaagaraa lama uuma. Isaanis carbon monoxide fi carbon dioxide dha. Carbon monoxide and carbon dioxide. For a fixed amount of carbon, the ratio of oxygen in carbon monoxide to oxygen in carbon dioxide is 1:2 jedha. Maasii kaarbanii yoo maal goone jedha? Maasii kaarbanii fixed goone ratio oksijiinii kan carbon monoxide maasii isaa jechuudha. Maasii oksijiinii kan carbon monoxide kan carbon dioxide yoo hirru ratio kana arganna. 1:2 small whole number arganna. This result is consistent with the law of this law is consistent with the law of seera kamtu waan kana ibsa. Kamareef laallee kanan jechuudha. Which is a law of multiple proportion. Deebiin sirriin siita. Gaafii itti aanu. Which of the following states the law of definite proportions? Kan armaan gadii keessaa seera definite proportionii ka ibsu isa kamiinidha? Seera definite proportionii ka ibsu isa kamiini? So the total mass in the universe is always constant. Maasiin constantidha, hin jijjiiramu jedha. Kuni law of maalidha? Conservation of massidha. Filannoon diirra jirullee maal jedha? The mass of products in chemical reaction must be equal to the mass of reactants. Ulfaatiin reactantii fi kan productii wal qixa ta'uu qaba. Kunillee seera maaliiti? Law of conservation of massidha. Ka'ee fi diirra jiru jechuudha. So C maal jedha? Chemical compounds are formed when atoms combine in whole number ratios. Kunoo seera kami? Seera law of multiple proportioniti. Law of multiple proportion. Kanaaf deebiin sirriin kam ta'a jechuudha? Beta. Every compound always contains the same elements in the same proportion by weight. So compounding kamuu elementoonni isaa yeroo hundaa jechuudha. Ratioon isaanii weightiidhaan wal qixa jechuudha. Ratioon isaanii weightiidhaan wal fakkaata yookaan immoo constantidha. Soorsii isaati irratti sin hundaa'u, quantity isaati irratti sin hundaa'u jennee ilaallee jirra. Definite proportioning kana jechuu kan ibsu. B is the correct answer. Gaafii xumuraa. Kunillee gaafii intiraansii bara 2017 irratti gaafatamedha. Okay, gaafii maal jedha? Which of the following statement correctly describes the law of conservation of mass? Law of conservation of mass ka seeraan ibsu isa kamiinii non jedha? Diirraa eegallume. Pure compounds always contain the elements in the same percentage by mass. Compounding qulqulluu yookaan pure compounding tokko percentidhaan elementoonni yookaan immoo elementoonni irraa uume sun percent by massidhaan wal qixa. Contains the elements in the same percentage by mass. Dhaabbataadha jechuudha. Ratioon elementoota compoundii san uumanii dhaabbataadha jedha.
Kun seera kam ibsa? Law of definite proportion or law of constant composition ibsa. C irra ka jiru hoo maal jedha? A particular compound is composed of the same element in the same parts by mass. Kunillee law of definite proportion ima ibsa. Lamaan isaaniitu jechuudha. Okay. A irra haa dhufnu. A total mass of substance varies during chemical reaction. Chemical reaction yoo gaggeeffamu ulfaatinni vaarii godha. Varies jechuun ni jijjiirama jedha. Ulfaatinni reactant fi product wal bira qabne yoo ilaalle jijjiiramatu mul'ata jedha. Kunillee law of conservation of mass hin ibsu faallaa isaati jechuudha. Deebiin sirriin kanaafuu maal ta'a? B ta'a. The mass is neither created nor destroyed during chemical reaction. Chemical reaction yoo gaggeeffamu maasiin haaraa hin uumamu akkasuma akka jirullee destroyed hin ta'u. Sababa saniif maasiin conserved ka ta'uuf. Alright? So B is the correct answer. Videoon paartiin jalqabaa suma irratti xumurama. Paartii lammaffaa keessatti waa'ee atomic theory kan laallu ta'a. Tole viidiyoo guutuu boqonnaa kanaa karaa telegiraamaatiin argatuun ni danda'ama. Akkasumas gosa barnoota akka fiiziksii, baayoloojii, maatisii fi keemistirii nu biraan argattu. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irra jiru kanaan nu quunnamuun ni danda'ama. Linkiin chaanaala telegiraama keenyaa komentii viidiyoo kanaa jalarraa ni argattu.